Walaloo Afuuraa Kiristoos du'aa kahee humna aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa bahee. Kana booda nagaaf gammachuutu nuuf tahee. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan baga yaadannoo ifa du'aa ka'uu Gooftaa fi Fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos nagaadhaan geessanii. Ameen. Baga walumaan geenyee ayyaana nagaa jaalalaa tokkummaa walii galtee dhiifamaa nuuf taasisuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Har'a mata duree walalootiin wajjin dabarsina. Waaqayyo hunduma keenyaan nu haa gargaaru. Walaloo Afuuraa mata duree walaloo kootii du'a keessaa kahee mata duree jedhudha. Du'a keessaa kahee taa'ee mirga abbaasaa tasaan jijjiiramu gaariidhaan gochaansaa tuqii ta'u ilaali Toomaas dhiisi shakkii kan du'a mo'atu Gooftaa Iyesuusi kan du'a mo'atu Gooftaa Iyesuusi. Phexros dhagahii tiksi hoolota koo bobbaasii qajeelchi eegi ilmaan kan koo. Deebi'ee mul'atee ifaan bartootatti ol seene ulfinaan mana cufamaatti. Jiraataa godheetoo Addaamiin kan tolche du'ee du'aa ka'ee du'arraa nu oolchee. Maarama dubbattu jettee ni barsiisaa hunduu ragaa bahu du'aa ka'uu isaa. Phexrosis haa fiigu Yohaannis waliin boolli duwwaa jira Gooftaan koo kahuuni. Maaliif isa mo'amaan madaalu maaf isa jiraataa boolla keessa laaltu. Ka'ee ulfinaanii hangafni ka'umsaa baraan daangaan qabu hinnoo jireenyi isaa. Waadaa isaan barsiisee deebi'ee jiraate du'ee du'aa ka'ee jireenya nuuf laate. Dacheen qulqullooftee dhiiga keen faayyamtee balleessaaf cubbuurraa gonkaa ni dhiqamte. Egaa yaa uumaa koo warra sitti amannu ifa kee nuuf ergi fayyina akka argannuuf. Sanbata kiristaanaa halkan walakkaatti isaan baanee jirra gara fayyinaatti. Nu kiristaanonni warri isa beeknu waa'ee isaa labsuudhaaf tasaa hin qaanofnu. Inni abbaan ulfinaan kaheera. Boolla du'aa cubbuu duwwaa taasiseera. Imaltoota lamas waliin jira. Nurraa addaan bahu hanga bara baraa. Cubbuu tokko malee jaalalaan kan duhe du'aa ka'uu isaatiin gammachuutu tahe. Jalqaba waan maraa hundumtuu kan isaa tahee har'as mul'achuusaan daabiloos kaanahee. Raajii hojjetanii ifaan mul'atanii baraan ni jiraata akka fedha isaatii. Maaltu isa caalaa maaltu isa laalaa wayyoo jedhee Isaayyaas naasuun dhabeen falaa. Mootii akkasiitii garuu kan gad of qabu fayyina nuuf laata fakkaatee dadhabaa. Warra isa fannisuuf harka isaatti baate karoora isaa hundaa sirnaan ni raawwate. Fannoo irra taahee kan raajii hojjetu qullaa isaa haguuguuf aduun ifa laattu. Hidha diina keenya baraan godaansisee si'oolii gad buhee addaan bilisoomse. Maaloo sodaatinaa warra Yihudootaa Gooftaan isin amantan mooticha moototaa. Karra banaan jedhu gargaarsas hin fedhu. Nu gidduutti argame nagaa nu haa godhu. Nagaan isiniif haa ta'u jecha abbaan nagaa nutis ni lallabna isaan Waaqni dhugaa. Nagaan inni laatu kan hin qabne daangaa. Isa faarsinu barbaannee too sugaa.
Ameen galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka kaasee kan na jalqabsiise, na jalqabsiise kan na xumursiise waaqa tokko kan ta'an waaqa abbaa, waaqa ilmaaf, waaqa hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u. Irra deebiidhaan baga nagaadhaan ifa du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos nagaadhaan geessanii ameen baga walumaan geenye galanni waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Kristos kaira warra du'an keessa du'e balleesse du'a awwaala keessa kan jiraani kenneefi jirenya baran boqonna Goftaan Yesuus du'e kabaja mirga tolgae wajjin garbummaa barbadeesse moo'icha ijoollee sablabse. Goftaan Yesuus du'e kabaja mirga tolgae wajjin garbummaa barbadeesse moo'icha ijoollee sablabse. Mariam Shene Magdala Kagare Kabate Dua Wanta Gofta Okorona Nimante Regani Rahinjiro Walisas Luwana Sagai Kani Nafne Iyesus Jiratana Goftan Yesus Du'e Kabaja Mirga Batulgae Wajjin garbummaa barbadeesse moo'icha ijoollee sablabse. Gatiin nurra hin jiru gumaa keenya nuuf baase galmeessi ol diigame harree Tsiyoon baname urjoon badee deebi'e nageenyi lallabame. Gooftaan Yesuus du'e kabaja mirga batulgae wajjin garbummaa barbadeesse moo'icha ijoollee sablabse. Angawani huda dabaan walii galani dhimmaata sobatini gooftaatti murteessani awwaalamee hin hafne moo'ichaan goola bira humna seexaana hidhee bilisa nu baasira. Gooftaan Yesuus du'e kabaja mirga batulgae wajjin garbummaa barbadeesse moo'icha ijoollee sablabse. Abarsalte maunda kan kujarse abdiideme misise kan kullumaa dhokse jeefata meeranne baasanuun argatu daadhi gaalakkaa'e dhaaloo sangalaafatu.
Gooftaan Yesuus uumee kabaajamee gaafa turee wanjoodhaan uumaa barbadeessee moo'icha ijoollee isaaf labsee. Gooftaan Yesuus uumee kabaajamee gaafa turee wanjoodhaan uumaa barbadeessee moo'icha ijoollee isaaf labsee. Walaloo Afuuraa Kiristoos du'aa kahee humna aangoo isaatiin seexanni ni hidha.